لا إله إلا الله بتانا السبب دستور من الله قرآن ينقبه እንዲህ መዋደዱን የመቀራረቡን ወንድም ለወንድሙ የመተሳሰቡን በእስላም ስነ ምግባር ተላብሶ የተዋቡ ላኢላሃ ኢላላህ ነበረ ሰበቡ የቀደምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሀበቡ አሰልጠኗቸው ዋሕደው ላ ሸሪከ ለሁ ሲረቱ ነበዊ ጥቂቱን አንብቤ የቻልኩትን ያህል አመጣው ከትቤ በሸውቅ ፈረስ የመጣውኝ ጋልቤ ሳልጨርሰው መቆም ገራንኮ ነጅቤ ቀለም ወረቀቴን እዚህ ጋ ሰብስቤ ለዛሬው እዚህ ጋ ለማክተም አስቤ አላህ ዕድሜ ከሰጠኝ መጣለሁ ደርቤ ለአላህ ስለ ከልቤ ወዳቸዋለሁ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكاتان إسن سلامتاك أبداً قفتي قرانا مقوبسنا متيسيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درا درسو ربي قويا هرآ قويا كبجما قويا ألفاتا قويوتا أكا الدنيا صدركات قفر جرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما رسول ربي حديثك يسدبة أفضل أيام الدنيا قيام في لما الدنيا حتى أفضل من رمضان الذي كجالو باتي ذو الحجة كيسا كرنوتا جلقبا حديث عبد الله بن عباس إمام البخاري صحيح إساك ستي قلميسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما من هجما كمو كان جيوتا برو كيسا قفمو قيا برو كيسا قدمو كقيا كان كيسا حجتمو والانقطع هو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أدون قيا الرئيس نتباتي أدو قيا قياما إس نتباتو ربي سنة حجاب تيسمني سن هر بيّر تيسن أفا جنتا كيست ربي رسن هاتيسسو نمني دفتي إدو كانت ترقمتي كان أنو كان قوتو دابتي سغنتا كان دقي فتاجرتو يرو بكا كان أميل فوتو فتنان الدنيا أكراهم دي سرها هرجو قيان كن قيوتا كرنان الدنيا أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس نبي محمد يقول رئيسات دقه صلى الله عليه وسلم قيان الدنيا كيسا قيان هجي كمو هجي خير ربي جالت دلقن قيوتا بروتي والهم مدالي قيوتا كرنان كنجدن سقنتان كيسا قيا هرآ جلقب قيوتا كرناني سنر رآني كن تفاؤل بريدا ربي ملك نسينو هاقلشو هاسوا ألفاتا هاسوا قدا برنوتا قدا of كيسا قبو yoo aduun isin darartee teessumni lafaa isin quuqee dhagahuu dhabdan malee haasawa sheeka baabaa keenya hayyuu keenya gaaddisa nuti har'a qabnu mee yeroo takka rabbi umrii isaanii nu haa dheeressu aamin jedhame namoonni akkanaa kun waggaa dhibba keessatti yeroo takka dhufu namoota akkanaa hedduu hin qabnu nama akka She'amiin Ibroo nama of gadi qabu ka ganda hundatti warra biyya sanii fakkaatu nama of hin tuulle jabaa nuti qabnu keessaa tokko rabbi umrii isaanii nu haa dheeressu ulamaa keenya kabiyya kanaa diin walirraa fuudhaa waggoota dheeraa masaajidaa fi madrasaa keessatti eegaa guyyaa har'aatiin gahan hunda isaanii rabbi irraa haa jaallatu guyyaan har'aa guyyaa dargaggootaati sagantaan har'aa sagantaa dargaggootaati dargaggeessi utubaa diin al-islaami biyyoota islaamni waggoota dheeraaf bulchaa ture yoo seenaa isaa duuba deemtee dubbifte irree dargaggootaatu cabsee tawxiidaan biyya faahee shirkii daaratti afee islaamummaa addunyaa keessa babal'ise biyya tokko ummata tokko hawaasa tokko fuuldura isaa tilmaamuuf ummanni tokko booda maal akka ta'uu deemu hawaasni tokko maal akka argatuu deemu bakka kamitti akka kufuu deemu yookiin tabba kamu akka gahuu deemu wanni ati tilmaamtuun dargaggeessi isaa har'a eessa jira har'a eessa oola
barum sarratti hagam jabaadha bakkuma inni har'a dhaabbatu isaatti ilmaamuu dandeessa. Kitaaba shira Yahudaan Islaama irratti xaxxee aalimni tokko kitaaba maqaa isaa Al-Yahuud waraa'a kulli jariima kitaaba jedhu tokko jira. Maqaa kitaaba san keessatti warra Yahudaa keessaa tokko waan jedhe biyya tokko diidee seenaa keessaa balleessuuf taarika gubbaa dhabamsiisuuf jabeennaa fi ulfina sharafa biyyi sun qabdu keessaa isii baasuuf waa sadi qofa diigi jedhe biyya san keessaa. Biyya tokko waa sadi keessaa diigamnaan biyyi sun daaratti afamee jira. Nyaatuu dhuguun foon nyaatanii juusii dhuganii jaakettii guutanii deemuun seenaa miti. Baay'atanii wal horanii mana tokko keessaa namni 20 gadi yaa'uun hojjetanii fooqii tuuluun konkolaataa oofuun taarikan ta'u. Taarika jechuun seenaa jechuun sababa kaayyoo guddicha kawniin kun uumameef ardiin kun uumame samaawaanni kun uumame kalimaa laa ilaaha illa Allah qabachuudha. Namni laa ilaaha illa Allah hin argatin maata maytata aljaahiliyya du'aan safokkataa akka raqa saree fi harreetti du'ee jira. Laa ilaaha illa Allah malee ilmi namaa sharafa tokko hin qabu ulfina tokko hin qabu. Namni shirkii laaqame shirkii jechuun gantummaa guddicha addunyaa kanaati. A'adhamu khiyaanatin fil kawn. Gantummaan guddicha addunyaa kanaa shirkiidha. Sagaleen dhagaamami? Sagaleen dhagaama? Warri garaan dhageessanii? Rabbii dhabamarraa addunyaa kana uume. Ilma namaa hin jirre dhabamarraa isa fide. Nyaachisee obaasee lubbuu itti godhee qilleensa inni harganu. Atamirraa qabee seeliiwwan qaama kee keessa jiru hunda rahmata ofiitiin soore. Si uumee duniyaa kana si fidee yoo isa dhiiftee kabiraa gabbarte gantummaan kana oli jira. Rabbii ganamaa galgala sakandiif daqiiqaa gadi waan jiruun hunda si to'atu jireenya kee guutuu dhiiftee yoo kabiraa shakkarte gantummaan kana oli jira. Rabbi shirkirraa nu haaseeru. Shirkii yeroo ammaa dargaggeessa keessallee bifa haarawaan seente. Nashiidaa fakkeessanii muuziqaa ammayyaa fakkeessanii dhimmi baaroon dulloomtee biyya keessatti gadi dhaamtee turte. Aadaa godina tokkoo aadaa biyya tokkoo fakkeeffamtee TikTokii fi Facebooka gubbatti bifa haarawaan miksarri haarawni godhamee fi muuziqaan haarofni dalagamee fi yeroo takka xiqqoo rasuula keessa buusaniin faarsanii sanirraa kan hafe shirkii ulamaa'ni keenya dhiiga itti tufee dafqa adii itti xuruuratee itti hidhamee itti tumamee as jira kunoo dhiirran shirki irra dalagaa turte. Dukkaana kana keessa taa'an Rabbi isaanirraa haa jaallatu. Laffaatii jarri sun laffaate amma bifa haarawaan aartiidha jedhamee maqaan isaa moggaafamee fi aartii naannoo wahii jedhamee shirkiin bifa haarawaan dargaggeessa keessa seentee jirti. رسول ربي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. شركي تتكو أمتك يرى صدا دجرة. رسول ربي صلى الله عليه وسلم شركي تتكو الرسول بانو أجتي الرياء أجر صفتورة. هرات تتكو سنيمتي قرقود مكان كما صلاة كما قاف دعوة استاديمي دفاي قوتو قاف شيكوني دفان استاديمي في قلم قوتو كيسا بوكسو قاف رمضان مسجد جلا قبا في بي إسا قوتو هر بيفا هاروان شركي كرا موزيكا باروتين سينجر موزيكا في بارون تقوميتي يو أكنا جدو نموت هدو أكا ركبسون بيكا نموني شركين أكا تريد كيسا تهفت كيسان قل لائن هنكو يتدو بنتم باي سان ينيات كيسا شركي جاتشون إمو أما شيكو سينتا إيه مالي تأميتي ما تدور يساني ميتي بريتشاني بيفا هاروان dargaggeessa keenya karaa TikTokii karaa Facebook adda addaatiin shirkiin bifa haarawaan seentee jirti. Mee warri baaroo bilbila keessaa qabdan baaroo yoo jennu bar muuziqaani haraama malee shirkii miti. Muuziqaan fi asaxi qawli ulamaa madhaba arbacatti muuziqaan haraama. Yoo ibnu hazmi
كتاب إساك يستي خالف ملي علماء كبار معتبر موسيقى حرامة أردت ولي قليل فكاء موسيقى كلمة كفري of كيسان قبض يوك أبا تسيلين كفري جدمت شركي جدمت ملي موسيقى جدمت بارون مو كالتمان إلما نمافو إيسا در كاربي تتولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشوتا بارو دور مشايكني كينيا تكا تكا قوم إسانيتك أبتاني اتنداء قدوف قرآن نيجي جلت تكا تكا هرا هاسو أن هاسو ديمو كيسا بوتدو بنتو الأسينانان نستمالي كان هاسو في متي قرو بقى هاسوي درقا جيسي كرا يوتيوبي تنتئي كرا تيك توكي تنتئي مانا ميموري سنتي ميموري كي موبايل كي ستي جتشوتا شركي حق ربين كوبا إساتك أبو مخلوق أقود هاسوا فكتو كأوسو غاران أهني غاري جتشبو كأوسو سمي تولو سني سمين بوتوتو شركي جتشونا كسيبر يو هر أرى بالبلك يا كيسا سوشال ميديا كي يا إرى أفتك سجدتي ملكين الدنيا آكرا منا كيسان حاسين تسنين جنة مي وري هر أراك أبي وان شركي جدامي تنبيكو إرابك أدي تنبين علماء اتقافة دي إرابك أدي جتن هر كباسا الله أكبر هاسا وسنتين دير السو قبتين براتوني وقوت لما وقوت سدنكنا godinoota adda addaa keessatti keessattuu gara ijoollee islaamaatiin kufaansi barnoota keessatti bifa haarawaan jalqabee dhufee jira. Magaalaa tokko keessa namoota 10,000 keessaa namni 13, 14, 15 qofti dabru jechuun hawaasni kun borru kufaansa akkamii keessatti akka kufuu deemu hubachuu qabdan. Biiroo barnoota Oromiyaa qofaa miti karakkoo qabu. سوشال ميديا هر أمانة كينيا تكا تكا أنسيني تورتورا سمو كجدامو يرو أماتي مقاسني سوشال ميديا الأفكنمي تورتورا سموتي أوكي سمو وان نمني هم براتين نمني أربين هم بيني صفو هم بيني آدابيا هم بيني نمني نموما وان جدامو فيرين تكا كامي ساكي ستين أرقمني هر لايفي بهي ميديا قولتي بكمتي أرقتي فقبهي أوكي إني سنتي قدي روب درجاجوني كيني هر أسوارابته بروم سرتي قرمات إسارتي إبا في درة بيا كوما إبا لما كوما إبا سدي إلما لما أف كيسا قبضو كيسا نمني كلاشان ديك دمني قفتي الدبرو جاتشون كفانسا كان أولي ما ليد جرا كفانسا كان أولي كرابر نوت التين كفسن أدوين إسلاما بف أدداتين duraan illee nurratti duulaa turanii of beekee islaamni biyya keenya barnoota seenee jira. Har'a tokkoffaa karaa sooshaal miidiyaatiin warra garii duubaan maallaqni kafalamee fi akhlaaqa keenya irratti warra duulu, warra safuu keenya irratti duulu. Barattoota abdii boruuti yumiti abdiima boruu sanuu ka ijaaruu isaanii. Lammaffaan karaa falfala mana barnootaa keessatti hojjetuudhaan ijoollee keenya bifa adda addaatiin ija jaamsan mana barnootaa hedduu keessaa odeeffannoon jira. Waliigalatti haalli barattoonni keenya yeroo ammaa keessa jiran tokkoffaa qo'atuun hin jiru. Gaafa qormaanni dhufe qofa halkan san hirriba zarrasee bulee akka waan barnoota halkan san dhuguu waa waggaa tokkoo guutuu hirribni halkan takkitti ati dhabde sun immoo barumsa ati qo'ataa bulte guutuu zarrasee wayitati dhuftuu waraqaan adii qofa. Qormaanni achitti kufa. Wayita qormaanni dhufe qofa du'aa'ii naa godhaa jedhanii deeffatuu miti waggaa tokko guutuu karaa kamiin beekamtii argadhaa viidiyoo qofa waraabuu fi suuraa ka'uu qofaan sooshaal miidiyaa jala deemuu qofaan barnoota miilaan irra deemanii yeroo qormaanni dhihaate sheekota nu dhaqqabaan barumsan ta'u furmaatan ta'u. Dubbii tana barsiisonnis ulamaan biyya keessa jirtanis manguddoonni illeen yeroo godina tokko keessa namni dhibbi tokko qofti bahu nama miliyoona keessa miliyoona 8-9 keessa namni dhibbi tokko dhibbi 2 qofti qormaata tarkaanfatu kanaa ol kufaansa hin jiru. Kuni dubbii har'a madirakii irra dhaabbatanii haasawanii ifa walii godhanii dubbii tana furmaatatti godhanii irra dalaguu gaafata.
barattoota keenya barumsa isin barattan barumsa mindaa ittiin nyaattan qofa osoo hin taane barumsa ittiin uffata gurraacha san uffattanii ittiin shallaltan osoo hin taane barumsa sartifikeeta waraqaa fuutanii girgiddarra laxxaftanii sartifikeetuma ittiin lakkooftan osoo hin taane barumsa islaama ijaaree dhukkubsataa baadiyyatti harki fayyaa dhaqqabuu dadhabe dhaqqabdanii qonnaan bulaa siistama ittiin qotee bifa ammayyaawaadhaan oomisha isaa sirnaan bilcheeffatu bira dhaqqabdanii teknoolojii fi saayinsii shari'aan islaamaa nu hayyame ka diina islaamiin khaddamu ka ilma namaa tajaajilu utubdanii fiddanii barumsa har'atti qofa daabboo ittiin funaanattan ka shintibeetii qofa ittiin qallabdan qofa osoo hin taane barumsa seenaa keessatti kallacha seenaa gubbaa ittiin teettan rabbi isin haa barsiisu. Rabbi isin haa barsiisu. Gufuu barnoota isinitti ta'u hunda rabbi isin jala haa cabsu. Qormaata amma isinitti deemaa jiruu fi qormaata dhufuu taa'u hunda rabbi jala isin haa baasu. Qormaata waraqata rabbi barreessitan qofaa miti qormaata jiruu duniyaa ta gaafa akiraalli rabbi rajaa isin haa baasu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.